Ashamaa jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenyaan odeeffannoowwan wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Rakkoon nageenya daangaa Oromiyaa waraana ABO shaniiti. Waggoottan 5 darbaniif uummata Oromoo fi obbolaasaa uummata Amaaraa walitti buusuun siyaasa isaa daldalaa. Akka fakkeenyaatti uummanni Wallaggaa fi Salaalee akka nagaan argannee kan godhu adda durummaan waraana ABO shaniiti. Walitti bu'insa uumetti alaa fi keessaan bu'ee boochisuun diraamaa lubbuu uummataan taphata. Gaafa qaamoleen nageenyaa seera kabachiisuuf deemu duubaan akka sariitti raayyaa ittisa biyyaa ciniinti. Miidiyaa irratti immoo quuqama saba ofii fakkeessuun of dhaadessa. Mootummaan immoo akka madda rakkootti maqaa balleessa. Warreen rakkoo nageenyaan uummata miidhameef gaddanis akkuma jiran warreen siyaasa shaniif daldalanis ni jiru. Siyaasni ABO shanii expaayirdii ta'eera. Hundaafuu maddii rakkoo nageenya Wallaggaa fi Salaalee waraana ABO shaniiti. Dubbi himaan ABO Zalaalem Tafarraa Arraagee jaal jireenyaa guddataa rakkoo daangaarra jiruuf qindeessaan isadha. Eenyummaa sobaa himachaa hattoota uummata Oromoo fi Amaaraa keessaa walitti qabee ijaaruun sabaa fi sabaa walitti buusuun uummanni nagaa akka hin arganne hojjechaa jira. Odeeffannoo biroon shakkamtuun maatii pirezidaantii naannoo Hararii of fakkeessuun abbootii qabeenyaa garaagaraa maallaqa walitti qabuuf yaaltee to'atamuu poolisiin beeksise. Koomishiniin poolisii naannoo Hararii akka beeksisetti shakkamtuun Najahaa Xahaa jedhamtu maatii pirezidaantii naannichaatii ofiin jechuun abbootii qabeenyaa garaagaraatti bilbiluun maallaqa ergisiisaa akka turte hordofii taasiseen mirkaneesseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii qabnu asumarraan goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.